Hantu dansa injifadhu malee hantuun si injifatini. Diinni karaa nutti burqu keessaa burqi jalqabaa akka isaan barbaadan, yaada isaan barbaadan, akkaataaf karoora isaan barbaadanii fi adeemsa isaan barbaadan yoo nuti didan, yoo nuti hin feenu jennu, yoo nuti yaada isaanii didan akka isaan barbaadan hin ta'ini diina nutti ka'uu danda'a. Tokko ifiin jaaramanii lammaffaa nama sirra jaarani. Yaada gaarii gaarii yaadii isaanii, yaada hamaa hamaa dhiisii isaanii, jecha gaarii, gocha gaarii, yaada gaarii. Waan gaarii gaarii injifatiisaa fi yaadi tolchaa. Yooya akkam jirtan nageenyi waaqayyo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan hin seenee birbisaa kanaan dura miidiyaa kanaan dura irratti daawwataa kan turtane yeroo muraasaaf isin faana hin turre amma immoo bifa haraatiin deebinee dhufneerra nageenyi keessan badhaadhaa akkam jirtan isiniin jedheera. Namoonni garuu hagammaa kana viidiyoo kee kana haaraa kan teetane laayikii fi sabiskiraayibii akkuma kana immoo obboleeyyaniif hiriyoota keessanii akka hin dhaqqabu sheeriingii nu faana tura isiniin jenna. Haga qophii xumura keenna turtii gaarii. Ayyeen daawwattoota keenya addaa mata duree haaraa qabadhee isin bira dhufeera. Inni sunilleen ergaa kitaaba qulqulluu walitti qabsinyee kan haasofnu ta'a. Hantuun dansa injifadhu malee hantuun si injifatini. Gara warra Roomee ergaa Phaawulosii kan barreesse boqota isaa 12:21 kan jiru. Hantuun dansaan injifadhu malee hantuun si injifatinidha. Yeroo hedduu gara biyya lafaatti yookaan garuma jireenya jiraannu kana keessatti namni tokko hammeena tokko kan injifatuu danda'u garagalee hammeena tolchiisaan yoo argitanii jiraatanii nama tokko yoo haaluu baay'isa jechuudha gara keenya hinnu ebeelu akkasina godhee waan akkasina godhee ammoo akkasi godheen jirure isaa hojjadheen jirure isii hojjadheen jirure neeti akka injifanneetti namoota naannoo keenyaatti firiyaa keenyatti yoo hinnu yeroo hedduu walirraa dhageenyalleetti anillee yeroo hedduu baay'isee dhagaa namoota ko'eennu na jedhanu namootuma nuti waliin jiraannu namootuma nama gurguddaa jennee bifa adda addaatiin bakka iddoo ka kennine waggaanis nama guddaa jennee kan irrennu akkuma kana mooni naannoo keessatti nama guddaa jennee haga nuti irrennu kana qofaa moti gara amantii illee namoon tajaajilaa akkuma kana moon tajaajilaa ta'e qofaa odoo hin ta'in namummaa amantii kiristaanaa yookaan immoo gara kiristoositti amananii kan deeman hundi isaanii addaa ebelu haaloo baay'ee dhufe waa inni gaa kanarraa hojjete anillee gara godhee akkas jedhee hojjechisiiseera jedhanii hammeena isaa hojjetanii gara galanii hammeena biraa hojjetii isaanii akka injifatanii dhufanii nutti himan. Kun ammooni akka kitaaba keenyaatti kitaaba qulqulluutti injifatuu odoo hin ta'in injifatamuudha. Waa wal fakkaataa tolchiisa. Namillee waa akkasii tolchuu namarratti yoo balleessaa garaagaraa na godhu waan gaarii nama sarraa hin eegatu. Kana yoo isiniin jedhu hammeena tolcheeti gaarii hin eegatu. Gaafa keessattuu irratti beekameeru yoo karaatti dhaggee na balleessaa na ajjeesaa ilaantuun na laalaa kana jedhee ifirratti shakkee eega malee innillee akka dansaa isaa hojjanu hin herregu. Abbichi waan kana hammeena kana tolcheera. Namni tolche kunillee ammooni yookaan namni irraa geggeeffame kunillee sa'aatii 24 inni yaadumaanidha akkamitti nama kana yeroo qommii argadheeti isa balleessuu danda'a yookaan isa qaanessuu danda'a waa inni na tolche kana akkamiin garagalteeti deebisuu fi danda'aadha. Yoo dhaggitanii jiraattanii mana sagadaa keessalleetti akkuma kana immoo isteejii garaagaraaralleetti lafalleetti anillee beluu fi hojjedha barumsa kiyyaa hin baradhee sadarkaa numa dhaddeetti dhaqqabde kanallee dhaqqabaadha. Namni tokko gaafanni diqqaa yookaan waan tokkoon gaafanni namni tokko haganni irraa eegusa hin geenye deddeebi'u gaafa waa hin teene namni tokko tolchu inni maan jedha anillee baradhee anillee hojjedhee anillee akkas ta'e waan kan akkas godhee isa deebisaa moteedha. Barumsa tokko namoota tokko yoo nama wayitii fedhanii baratan sadarkuma dhaqqaban tokkorraa gara sadarkaa biraa deemisaaf innaa yaalii godhanu haaluu nama ta'e baay'isaaf quuqaa nama ta'e baay'isaaf alle kanaan qixxaayisaaf jedhe kadhannaallee yoo kadhatanu faarfannaallee na faarfatan nama tokko faarfannaa tokko keessa diina kiyya akkasi godhee waaqi duratti jedhan dhugaa dubbachuuf gara jireenya keenyatti na deebinu diinota gara sadiitiin kitaaba kiyya duraan irratti barreessee ture. Innis diina bifa sadiitii tokkoffaan diina nuti ofitti teenu kana jechuun diinni hafuura ta'uu danda'a haa ta'u malee dhiiga foon ka uffate ilma namaa keessaa kan hojjetu 12 keessaa
tokkotti itti seenee jedha bartoota 12 keessaati. Jalqabaa Yihuudaan fayyaalessuma ture garuu 12 keessaati jalqabaa fayyaalessa ta'ullee duubarra seexanni itti seeneedha. Egaa seexanni itti seeneen duubaadha hojii seexanaa hojjetuu kan danda'e 12 keessaa isa tokkotti bartoota inni filate. Egaa saniin duubaadha Yesuus Kiristoos dabarsee kennisaa fi kan ka'e jalqaba namni fayyaalessa ture. Kana jechuun achiin duuba egaa dubbii kana yookaan gocha kana raawwateen duuba fannisee ifejjeeseedha. Akka inni dabarsee kennullee hagochisiise seexana akka inni ifejjeesullee hagochisiise seexana. Kun ammoo kamiidha hafuura numa keessa ta'ee nurratti hojjetu yookaan numa san keessa ta'ee kan nama sarratti hojjetu. Inni kun ammoo kamennaani kan gubbaa kanarraa kan mudhane kan gara ergaa gara Efesoomirraa kan barreeffame jaarraa kan barreeffame sanii diinni keessa ka dhiigaa foofate kan odoo hin ta'in kan gubbaa kanarraa kan hojjetu kan jedhamu hafuuricha yookaan ammoo seexanicha sanidha. Isa sana ammoo xixiisaan yookaan hifatiisaan ka ifirraa fi geegessunuu yookaan iyyisisanii kan baasan sanii jiru. Inni sadaffaan ammooni kan wangeelaa Maatiyos keessatti 5:43 keessarratti nama isin jaaladhe jaaladhu kasi jibbi ammooni jibbi jedhamee akka barreeffame dhageetteeta. Anamoo siin jedhaan diinota keessan jaaladha kan jedhu. Inni kun ammoo kamiidha kan jedhu obboleessa keeti kan jedhu sadaffaadha. Namoota hedduun ammoo haaluu garaagaraa yookaan bifa garaagaraatiin namni haaluu isaan barbaadan diina kanaadha. Diinni kana jaaladhu kan jedhame obboleessicha malee hafuurichaa miti. Hafuurichaa fi obboleessichi garaagaraadha. Cufaayyuu maan jedha kadhadhuu fedha maanii fi nama waan ta'eef isa keessa seenneeti. Namni kun ammoo eenyufaa kan jedhanu obboleessa keenya ta'uu danda'a, haadha keenya ta'uu danda'a, fira keenya ta'uu danda'a, ollaa keenya ta'uu danda'a hin beekamu. Jaroolii keessallee ta'uu danda'a, addeen dhufuu hin beekamu. Kanuun jedhani maanii diina keessan jaaladhaa karaa kanaan dhufaa karaa kanaan hin dhufuu don ta'ini kama jiru kaasim cinaa jirullee fagoo jirullee naate jaaladhaadha. Diinni gaafa gara jireenya keenyaatti yookaan namuma obboleessuma nuti irrannaa dhufanu nuti ammoo deebiin keenyaa fi adeemsi keenya immoo akkam ta'uu danda'a akkam ta'uus qaba kan jedhutti yoo garagarree ilaallu hamtuu dansaan injifadhu malee hantuuni hin injifatamin. Kuni dansaanidhaan gara nuti silaa beennutti haaluu baane jennee ka beennulletti ka akka lafaattillee hantuuni injifatudha. Nama kana chuuni ka seeraa Musee kanaan durarratti nama irkaansi casse atillee irkaan casse. Waan isaan tolchan akkuma isaan tolchaneeni akkuma saniin deebisiisanii kanaan dura deebii nama sanii deebisan. Kakuu haaraa keessa garuu akkasii moti. Tolcha isaanii akkuma sanii hunda deebinyuu fi mirga deebinyuullee hin qabnu. Kunicha kasanii moti. Kuni faallaa saniiti. Waa isaan godhane yoo isaan gaarummaallee ta'e immoo hammeenallee ta'e gocha isaanirraa odoo hin ta'ini madda keenyarraa tolchuu akka qabnu hima. Kana jechuun maal jechuudha? Isaan waan gaariis tolchanus isaan waa hamaas tolchanuu isaanirraa hundoonnee odoo hin ta'in jecha irraa hundoonnee tolchuu akka qabnudha. Hagas waa'ee diinotaa eegalaallee diinoti karaa kamiin dhufani kan jedhanu karaa adda addaa dhufuu danda'ani kana inneeti bira ka'uu hin dandeenyu tooftaa ka'uu hin dandeenyu. Diina jaaladha jedhan malee diinni keessa akka dhufu karaa kanaa achiin kan jedhanii lafa kaaniiraan hin jiru. Eessa akka dhufuu hin beekamu. Diinoti ammooni bifa sadii ilaalleerra. Tokkoffaan garuma keenyaan nuti ofitti diina ta'uu dandeenya, ifitti ameenna ta'uu dandeenya, ifumaatiyyuu garagallee diina ifitti ta'uu dandeenya. Gochaan wantoota garagaraatiin. Inni lammaffaan ammoo kan ifirraa ifannu sanidha. Ka sadaffaa kana irratti haasawaa Oromooni ka obboleessaa fi warra keenyarraa kan adda addaatiin dhufuu danda'an kanadha. Waa'ee diinotaa eega hagas haasonneen duuna amma ammoo diinoti karaa kamiin dhufuu danda'an gara jireenya keenyaa yookaan diina namooti bifa akkamiitiin diina walirratti ta'an kan jedhan waliin ilaalla. Yeroo hedduu diinni karaa lamaan nurratti dhufan yookaan ammoo gara jireenya keenyaa dhufanii inni jalqabaa walitti bu'aneeti. Walitti bu'anee naadhanu wal dhabanii wal dhabbiini diina uumamuu danda'amu. Wal dhabbiin naasiniin jedhu karaa adda addaatti walii galtee dhabiisa jechuu kiyyaadha. Kun ammoo eessa irratti hin dhahamu namni diina walirratti ta'uu danda'u haadha manaatiif abbaa manaa diina walirratti ta'uu danda'an karaa kamiin wal dhaggeettuu dhabiisallee ta'uu danda'a wal dhabiisa walitti bu'isaan mana barumsaa irratti akkuma kana bakka hojjannu irratti naannoo jirru irratti biyya irratti bakka hojii keenya irratti nama waan ta'eef karaa adda addaatiin walitti bu'uu dandeenya. Wanni nuti waliin bu'uu dandeenyuuf sababa isaa garaagara ta'uu danda'a. Maaniif walitti buutan jettee yoo nama tokko gaafatu sababa gahaa namni sullee ifiisi kennuu danda'a. Kan itti aanu
taanu lammoo hakan si kennuu danda'a. Amma akkamitti wal dhaddane yoo jette hunda isaanii irraati deebii gahaa argachuu dandeetta. Ta'eetu malee wal dhabbiin duuba tarkaaffii yookaan miirri nama tokkotti dhaga'amu miira diinummaa yookaan ammoo hammeenyummaa. Hammeenyummaan sun maal ta'a? Diinummaa ta'a. Yeroo hedduu nami walitti bu'ee wal dhabee fichaan ta'uu danda'a, karraan ta'uu danda'a, ilmeen ta'uu danda'a, naannoon ta'uu danda'a, barumsaan ta'uu danda'a, hojiin ta'uu danda'a. Karuma kamillee haa ta'u karaa adda addaatiin walitti bu'insi gara hammeenyaa, hammeen ammoo gara diinummaatti. Diini yeroo hedduu gara wal dhabbiitiin yookaan gara walitti bu'iisaan namoota hedduu keessatti yoo inni uumamu argina. Kun diina gama tokkooti. Inni lammaffaan ammooni diina atis ka hin beekne kama diina ta'eeruun kaati argite. Diina nuti walitti hin bu'in, ka waliin nyaannee hin beekne, ka waliin dhugnee hin beekne, tama hojii ta'e na hojjetaaru, kama nu deeman jiru, adeemsa keenyarra jiru, karaa nuti hin beekne, bifa nuti hin beekne, nama nuti hin beekne, haala akkaan nuti hin beekne kaafumaa nuti maddan. Isaan sun ammoo diinota nuti hin beekne. Diina duraanii nuti beekuu dandeenya. Diina akka isaan ta'anii diina keenya jedhuu dhabnullee akka isaanii walitti buune akka yeroo wayii wal dhabne akka walirratti hammeena walirra qabate yookaan akka namni sun nurra qabate ka dhaggine ta'uu danda'a. Inni lammaffaa kan ammoo hin beeknu. Hujuma keenya odoo hojjennu adeemsuma keenya odoo deennu diina nutti uumaman. Andiina sii ta'eera sittan maadheera ka jedhanu moti. Bifa kamiin akkaataa kamiin akka isaan nutti ani odoo hin beekin hama ta'aneeranuun isaan dhaggine qofaadha. Inni kun ammoo karaa adda addaatiin nurratti ka'anii keessattuu ammoo bakka nuti hojjennuuf bakka nuti sochoonu namoota nurratti nu waliin siiqan namoota nu waliin deddeebi'an namoota hojii nu hojjennu keessatti argamanudha harki guddaan. Kan annaas inni jedhu nama waa irraa hojjetu qaba addee san irratti sababooti isaan nurratti maddan ammoo maanidha. Diinoti maaniif nurratti maddan karaa adda addaatiin kan nuti hin beekne karaa kan fa'anii nurratti madduu danda'an ka'edhaan. Inni jalqabaatiif inni tokkoffaanii akka isaan barbaadan yoo isaaniif hin ta'in. Inni jalqabaa diinoti karaa isaan nurratti maddan keessaan inni jalqabaa nama guddaas ta'uu danda'a namni diina nutti ta'esu nama diqqaas ta'uu danda'a. Kana jechuun sadarkaa barumsaas sadarkaa jireenyaa sadarkaa aangoollee ta'e karuma kamillee haa ta'etuuti namni sun nama gosa kamii akka ta'e hin beeknu haa ta'u malee diinni karaa nutti burqu keessaa burqi jalqabaa ka hangafaa kama dubbanne kun ammoo kan nuti hin beekne kan ka'anu akka isaan barbaadan yaada isaan barbaadan akkaataaf karoora isaan barbaadanii fi adeemsa isaan barbaadan yoo nuti didan yoo nuti hin feenu jennu. Yoo nuti yaada isaanii didan akka isaan barbaadan hin ta'in diina nutti ka'uu danda'an. Kan ammooni gaafa didanneen duuba akka isaan diina nutti ana nuti hin beeknu isaanuma ta'aniiraan fa'aa arguu dandeenya. Garuu namooti hedduun ammaan ebelu godheennaani ebelu akkasina irratti ta'a. Maaniif akkas ta'inne bitaanuu galuu danda'a. Garuu inni jalqabaa gaaffii atiif gaafatu qabdu diina nasitti yookaan maan akka inni ta'u barbaaddeeruuni ati jalaa didatte. Maani akkasiin teetu feeteettuuni ati dida tooftaa isaan barbaadan keessa yaada isaan barbaadan keessa adeemsa isaan barbaadan keessa yoo isaanii hin galin yoo isaanii hin seenini sirratti diina ta'iisaaf tokko ifi ijaaramanii lammaffaa nama sirra ijaarani. Maafi akka isaan barbaanne hin ta'in akka isaan fedhane hin ta'in yaada isaanii yoo hin fudhatin adeemsa isaanii yoo hin fudhatin karaa isaanii yoo hin fudhatini karaa isaan deemanu karaa itti aanu mallattoo hammeenyaatii fi diinummaa sirratti ta'an. Kanaafu inni jalqabaa maddi isaa akka isaan barbaadaneef yaada isaanii didatu keetiidha. Inni lammaffaan ka isaan sirratti ta'an ammoo waan silaa isaan ta'uu barbaadan addee silaa isaan ga'uu barbaadan san yoo ati geettu. Fakkeenya yoo gara jireenya hafuuraatti dhunnu farfannaa isaan farfaatu barbaadanii jalqaba siin dura deemuu barbaadanii ati ammoo yoo duratti baastu barreessummaa kitaabaa annaa teete isaan lafa keeyatanii meeqa keeyataniiranu ati dhuftee duubaa hin dabartu. Gara qabeenyaas innaa ta'u karaa silaa isaan barbaadan milkaa'ina isaan barbaadan adeemsa isaan barbaadan kan yoo ati teetu hi'aaranii mataa isaanii sitti guban atomaa isaan hin goone bee garuu ati isaanii isaa homaa guddaa dullee addee silaa isaan deemuu barbaadan yaada isaan sila milkeessuu barbaadan san waa irra dhaqqabdee fi hi'aaranii aariin kun ammooni hammeenna fida hammeenni diinummaa fedha. Kanaaf diina sitti ta'an. Inni sadaffaan ammooni hinaaffa'a.
inaaffaadha. Wantooti sii tatta'anii wantooti sii daddabaran kana waan isaan caalteef inni sadaffaa waan isaan caalteef yoo isaan caaltu maqaan kee yoo isaanirra caala yaamamanu isaanii addee kana jiranu innaa yeroo dhibba namooti maqaa kee kaasan isaanii hojii kanarra jiranu waa isaan silaa milkeessuu barbaadan tokko hojjetaaran yoo ati isaanirra daddabartee hojjettu. Kan jalqabaa akkuma waliin dubbanne waa isaan yaada isaanii waan fudhatu didatteef akka isaan barbaadan yoo hin deemin. Kun eessalleetti mana sagadaa mana barumsaa bakka hojii eessalleetti akka isaan barbaadan yoo isaanii socho'uu didatu. Inni lammaffaa waa isaan silaa ta'uu barbaadan kaani yoo ati ta'etu. Waa isaan karoorfatan waa isaan inni sadaffaa ammoo yoo ati isaan caaltee deemtu. Sadarkaa isaan jiranurra gara barumsaa gara jireenyaa garuma kamillee nama duraallee fudhatamii keeti akka malee namni si fudhatu akka malee namni harka si dhawu namni martinaa si waliin jiraatu namni baay'een naas dubbatu inni dhaganu namooti kallattii kee keessa jiran namooti sarara kee keessa jiran hi'aaran barsiisummaa silaasaan barsiisuu barbaadan adeemsa silaasaan maqaa ana malee isaanii kennan dadhaneeti yoo sirratti hinaafan yoo sirratti aaran hinaaffaa gara diinummaa ta'an si gaabbanii dhaggaa si didanii baakeeti galakeeti waan kamiinuu si jibbani. Kun hinaaffummaan madda diinaati. Inni kun ammoo karaa afuraffaan kun gara dhumaatiin maddoota diinaa keessaa akka dhumaa inni afuraffaani waa'ee keetii namootarraati informationii yookaan ammoo odeeffannaa hin teene yoo dhaga'an odeeffannaa hin teene dhanu wantoota hin teene namoota bibbiraarraati yaada hin teene naa waa'ee keetii dhaga'anii raatanu asitti diina sitti ta'uu danda'an. Okay, akkas ture biyyatti akkana ture naannootti akkas ture achitti amma akkasin teettu asitti dhiisaanii hinaaffummaarra dabareeti dhageetti waan keetiin dhaga'iniin qofa nami diina sitti ta'uu danda'a. Waan hin teene waan kennaa dhaga'e marsi lammaffaa sirratti diina ta'uu danda'a. Akkamitti injifachuu dandeenya kan jedhu tuqaa xumurarraa hin ilaallu. Inni jalqabaa yaada gaarii isaanii yaadii isaanii warra kana akka isaan diina si ta'an. As keessatti wanna isin qabsisuu barbaadu namoota hedduun diina fi beekee injifatiisaaf yaalii godhaa tattaaffii godhiisaaf deema. Garuu amantooti humna diina injifatiisaa hin qabdanii hin dandeettani sirriidha. Garuu nuti diinota keenyaa humna injifatiisaa qabaannu malee mirga injifatiisaa garuu hin qabnu. Humna injifatiisaa qabaatiisaaf mirga injifatiisaa qabaatiis tokko miti. Mirga maanti isin dhoggennaan qabelee naannoo jirtanu warraa firaa miti. Kan isin qabattanii dhugeeffannaa kana kitaaba isin qabattan kuni isa kana isin eeyyamu. Kanaafuu isin diinota keessan garuu mirga waan ta'e hin qabdan. Maanennaa mirga beekisaan qaddani. Mirga adda baafatiisaan qaddani. Namni gaafa waan tokko hin beekne itti nyaatama itti lixa achiin duuba odoon beekii waan biraa keessatti galcha. Kanaafuu amantootaa fi namoota biraallee diinota keessan sirriitti adda baafattanii beekisaaf yaalii godhaa ta'u malee miidhiisaaf humna hin qabdanu. Humna hin qabdanu isin jedhu dandeettiin qabdan jechuu kiyyaa miti. Akka qabattanii dhugeeffannaa keessaniif karaan keessan isin waan eeyyamnee fi kana tolchuu hin dandeettan. Akkamitti injifannaree kan jedhu keessatti hin adeemnu. Inni jalqaba yaadan teene si yaadanee waan isaan hammeena si fidanii fi waa isaan tolchaa jiran waa hammeena sanii yaaduu dhiisisa. Inni jalqaba hammeena yaaduu dhiisisa. Yaada kana gaafa dhiiste gochaa fi wantoota dhibii dhiisuu dandeetta. Kanaafuu yaada hamaa isaan si yaadan kana yaada isaan tolchanii hamaa yaadanii tolchan kana yaada kana dhiisi. Gonkumaa yaada kana dhiisiite yaada gaarii yaadii isaan yaada hamaa dhiisii isaan bakka hin wallaaleeti hin beenne nas hin jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoorra gaafa ba'ee warri kun hin beenne dhiifama godhiif kan jedhe hammeena kana dedha tolchanii odoon beekin tolchan jechuu isaa odoon ta'ini dhugaantu isaanii hin gallee jechuudha. Namooti wanta hafuuraatiin gara adda addaatiin waan kanarratti hin deenne hin wallaalani. Kanaafuu yaada gaarii isaanii yaadii isaan inni lammaffaatiif inni dhumaa gocha gaarii tolchiif inni sadaffaa ammoo jecha gaarii gocha gaarii yaada gaarii gocha gaarii kan jedhu irratti waan isaan tolchan sanii gocha dhibiin tolchisiisi waan dhibii tolchisi kitaaba kee boqonnaa 2 keessa irratti waan diinaa wal fakkaatu gocha tolchachirraa barreesseera sanachirraa laalladhaa boqonnaa 2 keessaa waa'ee diina jaalachuu kan jedhu keessa irratti kanaafuu gocha gaariin hammeenna isaa akka namni sun dhiisu akka namni sun rifatu akka namni sun qaana'u tolchisisuu danda'a. Diinota keessa yoo dhaggitan waan gaarii godhaaf waan gaarii bitaaf waan gaariin injifatiisaaf yaadi tolchaa ka'ammoon jechoota gaarii fayyadama. Jecha hin teene yoo isaan dubbatan jecha gaariin deebisa. Waan hin teene innaa isaan yaadan waan ta'u ammoo deebisa. Hujii hin teene innaa isaan dhufane hujii ta'e namoonni deebisaa isiniin jetti obboleettiin teessan inseenee birbisaa dhagaa hangafaatiin kaastanii waan nu hordoftaniif guddisee isin galateeffadha. Ammoon adaraa as keessatti isin himuu barbaadu namooti gosa akkasii baay'ee jireenya keenya keessaaf nu biraayyuu ka jiraachuu waan danda'anuuf isaaniif sheer godhiisaan akkasiin waliin turtan isin gaafannaa waan nu hordoftaniif galatoomaa hora bula nagaan tura.